كدي تاتي قادي رايتي لا قادي دمك يا كان يتين قادي وان نجتايف نكابو سوبر كان ما فايده ما نساتو هيا شيخ بكتنتي بكيسيب يا واني قافت جروف نيني نتبافت بربادو في إسين تنمني خايسا خنا دركما تكا إسني هي تكايو قادي تفرحي تمالي هيرو من دنديسو متي إيغا akka كسخا ajaa'ibaatitti hin dandeettu إيه abadan yaa ofirraa faksii أوكي godhu yaa inni hiiku lamaan kana keessaa tokko jechuudha. خلاص فاكسي قد يو إني دي فاكسي قد توني دنديسي أجود Qaadiitti dhayixeeti qaadiin ilaa waan akkanaati jettee itti himtee qaadii haqaa kan mallaqaa tokkollee hin jiraamne qaadii biyya keenya gubboo ofirraa eegan jedhan waa hunda jara bar foorjiti deemaa jira bar qaadii foorjiti سنين ofirraa نبوبة dhiisanii qaadii برفرالي dhugaan taahu attitti mallaan qaadii dhugaatitti yoo himan qaadiin dhugaa fala maalee waraqaa ergeef akkana jechuu ni danda'a. أبشر أستاذي زيلان بالبلا براخي ساسا دقيفتو جرتي جزاكم الله خيرا غلطوما Hayyaakalla. Walii gabaabsa baarakallahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا جشتني نجا كيسني جشتو. جر الحمد لله نجاح كينا يا رب لك الحمد. ما شاء الله بقى يدوق كيسني. Ami walumaan baga kenne ame kobilik marraa takka jara kee nagara kobilikitti yeeffadhaame marraa takka taap godha baarakallahu fiikum marraa lama sadi afur kalaasin taalamu hayyee itti fufeeti. Gaaffin kiyya namni biyya alaa jiru kun yoo filee dalagaan qabaatin ta'e zakaatul fitrii fudhachuu hin danda'a. Namni biyya alaa jiru kun yoo ofiillee nagahan qabaatii wagga jettu hin dhibama. Masalan tarii dalagaa irraa boo'ee taa'uu danda'a akkasumaan irra caalaan namaa yoo musaafiratti fudhachuu rakkoo hin qabu kan jedhu dhageeti. Dubbii musaafirummaa miti bar dubbiin kalaalamu yoo waa dhabe jechuudha bar yoo waa dhabe ni fudhata taajirallee haa ta'u yoo karaa deemaa jiraatu taate yoo dhabe yoo fakkeenyaaf akka har'aa kanaa miti laal har'aan fudhatu taajirri dur taajirri zakaan fudhata laakiin har'aan fudhatu laal akaawwanti jira yooma san erganii fi alhamdulillah waan zakaa jala deemuuf hin qabu laakiin yoo rakkoo keessaa ni fudhatan attan zakaa fitrii ni fudhatan rakkoon dhufnaan jechuu ala kulli haal. Gaafiin gara biraa immoo namni tokko quraana qarabu irratti yoo hiikkaas afaan oromootiin jedhatti barreesse wayii dilli qaba. Sharhii baantami? Quraanuma adii irratti jechuudha yoo tafsiiressu namni irratti yoo qalamaan barreesse. Arabiffaan osoo hin taane bifa Qur'aan naa galte laal qur'aan irratti yoo ibaaraa qabate jechuu baanteetiimi? Naam eeywa. Akkasi qur'aan irratti jara kenna wanti isin beekuu qabdani bas yoo alalaqalli yoo daruuri taate haa qabatu rakkoon qabu laakiin yoo qabate waan barreeffama qur'aana siniin akka waliin qabsiifne takka agartee akka nama kalimaa itti eda'u takka akka nama irraa hir'isuu akka hin goone akka bartee wallaalan boodan ka kitaaba san dubbisu akka maletti akka hin faamne jechuu kanatu eegama waan akkanaa hariifa irraa eegama malee aadi yoo qur'aan irratti waa qabate rakkoon qabu. Ayya gaaffii koo kana baarakallahu fiikum. حياك الله بيبي أستاذ مرحبا أستاذي مجيء تكاكاتا كومنتي بريفتا جرتي كاتا إرقات أبو مالي جرتي قفتاني أكاري فرهن أرجي نساس بسم الله يا ربي يا توم لا تسمرتي واتا وشي كلام يدي يرجع تنجر ولا نبرة سبوت ورسي تكاكو isin gargaaruu hin dandeenye bar rakkoo taate isin gargaaruu hin dandeenye. سيدا سيدا كم كويس Haaloo توكين كنا متي لكا نراتي فتني جدا جرايو متي ترى إذا كون سنجلا قبض إلى أما يوسي كن ميدان داما طيب إلى بروان إلى تمت إضافة نانجر نبرة كم يدبين جرا نكون هم أما هم سبيرة دفع بلال إنتي ديبر ما جتان بلالو بر مودة ترى كواين دي مالي أوكي إيه ونا من نقول يا رندي دا توكين كراتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام حبيبنا ما وشي يقولك وشي يسيني ما وشي معلومات يا ربي معلومات قراءة بلاد دبر ما حبيبنا أستاذ غافين قبا. Sabara audio نعم nanti sungguh dah usim male yo video tay kofa. aha akasi kalas akasi ko Ya dubin nagal audio nanti kalas berapa video sungguh sena dah boda usim male. kalas video sena ma boda ya kala kalas sauti ifne fir haye namni tokko osoo jaartii qabu ishiinillee osoo jaarsa qabdu osoo badii walitti dalaganu booda ishiinillee jaarsa siitiin adda baate wal fojjinuu danda'ani. khair inshallah ummata zina waliti dalagani jaarsa jala baasee fuudhe jechuumi Jechuun biyya jiru inni isheen jaarsaa si wajjin jirtu biyya jiru walirraa fagoo. Adeemsuma keessa siin ala jaarsa kulli siitiin adda hal baate sababu namni kun booda badii wajjin dalagaa turte sanatti deebite heerumu. namuma ila barnaagalte maana sababu kanaaf jaarsi gadhiisemi Sababa kana qofatu hin taane sababa dhuunfaa jiraatii fi kana jaarsi quban qabu ana. akkas naan jedhe jaarsi waan kana quba qabaatee sababaa kanaaf gadhiifnan namichi kun gaafa nan fuudhu fitna islaama gidduutti baay'isaa jira waan taateef intala tana fuudhuun qabu inni yoo inni ka fuudhullee kataatti qaatiin tarkaanfii irratti fudhachuu qaba jaartii nama jalaa baasanii fuudhuu jechuu kun karaa gabaabatte jechuu waan akkana eegamuu qaba bara osoo shari'aan ka jirtu taate nama akkana ni kuchiisanii bar silaa isiillee isallee addunyaarraa dhabamsiisanii bar osoo jaarsa qabu zinaa dalagu osoo jaartii qabdu zinaa dalagu ni kuchiisa warra akkanaa sila alaa kulli al fitnaa eeggachuuf jecha jara lamaan tana walitti hin dhiisan yoo akka carraa zinaa itti dalage jaarsillee quban qabu jara lamaan malee homaa quban qabanii nasiiba yoo ka taatee fuudhu taate rakkoon qabu adda baafadhu bootaa lamaan amma jedhe kana baarakallahu fiik Jaarsillee quban qabu bakka walirraa toobatanii jarri kun eegaa adda bahan eega inni isiin jaarsa siitiin adda baate walirraa adda turanii kaanii wal fuunaa jedhu. hayyaakal akkasi fixee mire gaafin ifa sii ta'eere Ayyee isheen agaleera. thank you hayyaakal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليكم أستاذ. السلام يعطيكم العافية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا قافين قبا غلطوا مرة كنا كوبلي بلتي قوتن تاب قوتن مانا نقول تفتن غلطوا هيا شوف هيا بلتي يتو سري دكتو سري غنداتي مانا كينيا دفتي فادو ديويتني سني أتشي يا من رب ماشي يا ودت باسي هيا تكتشو دا دفتي إشي سنتي بدنتي قرچنا سنستي كنتي في دوتي تشودا أرموتي دان دوتي شيني يسرتي ممال تورا لأجمع sareen dalagaa ofiiti bar nama kiyya jettee mana kee dhuftee sirraatutu jirtiimi أيوة شين مو ياو بربانة ah بدنتي تينا سنستي yaa كنتي wallaalummaa kan bar oromoo waan jettu hin dhageene sareen abbaa guddifatee iyyiti jedhanii bar isiinuu bar dhuftee mana kee ka iyyitu yaa waanaa kenni takka yaa wagartee waa sirraa iyyu dalagaa ofiiti jedhan isiin dalagaa ofii tolfataa jirti bar sareen obboleettiin miskiinni ka fuutee summii nyaachifti hayawaana rabbii makluuqa rabbiin alamaa uume khalxaana astagfirullah toobachuu qabdi akka ajaa'ibaa rabbi si yaadeessu Ayya amma immoo deebitee ammas immoo adurree mana adurree hojjetti mana arabaa kanatti jechuudha. Adurrooti kun numa du'anu takka immoo duutetteetti kaartoonii keessatti neetee zibaalaan kun jiraa miti waccitti zibaala keessatti naa darbattu. Ishiin immoo marratte jechuudha dubbatte yaani ishiin hin duune lakka. Akkatti hin kaasnes zimmetteetuma biraa deemte yaani duwwaa dhattee zibaalichi immoo. Yoo ishiin immoo marrattu turte biraa deemte jechuudha gatteetuma. maal taate micha yoo rakkoo adurre maaf saree irraa qabdee isiin maal jechuudha hay rakkoodha jaran banii Israa'el keessa namittiin takka adurree hiitee azaaba seentee bar sababa adurree wallahi dhuguma Eenyu walla. laa stumujmi amma jirti dhayitee hafuutu yoo zubaalaa keessa jiraatte yoo waan irraa taate dhaqee fuudhee dhiira durree hambaa Laa arraa miti tureera. Yoo zibaalicha namni yaa morratti gate Allah ishiin guutti gaya. mucayyoon ta'uu baddu jedhin mucayyoon haalli ati godhaa jirtu kun haalan jaalatamne isii yoona wannaa seetii bar lubbuu isiitiif kasaree takkuma bar takkuma lubbuun isiitiif kasaree rabbiin lubbuu sareetiif isiillee takkuma lubbuun lubbuma jarana
بس أتي بني آدم إنك بجمت ساري في لبون تكما ربي براتي سي ربي لبو تيو موسى سر تري سي سا سدير تري بر نفسين تكما جرا حيوان اللي توان في تو نفسين إيه جمالال نفس تنتباتنا بارك الله فيكم أكاسي تو بدو دي akkasuma ممكن قويا كي أما ربي راكفلهم ملواني سي لبو أجيفت في ممكن ربي ديسو في ملا معناها أرك ربي جرتي جوم جايو toobaa bichaadha jechuudha toobaa gooti. مال قو تري توبا قوتي سي Ayyee akkasuma immoo haadha manaan takka zakaa kennuuf hin dandeechi abbaa warraadha. Dhirsa ishiiti jechuudha. warra ammaa yoo haalli ka geessu ta'e ni kennitiif rakkoon qabu yoo haalli ka geessu ta'e laakiin immoo firaan bitachuuf jecha zakaan kennituuf طيب zakicha immoo hazzakaa tettee kenniti moo lazima teetuma ishiin ofii ishiiti kennitiif? zimi maali mallaqesii irraa ifaajjee fuura akkana xururrattee fiddeemi maalirra kasim jettee isii kennisisu zakaa keetti hodha gara bisi turoomsu jettee kennitiif innillee zakaa ta'e beekee haa nyaatu dhirsa ishiiti jechuudha. dhirsa ishiiti Hayya jazaakumullahu khair. Gaaffiin biraalleen qabayyo ustaaz obboleetti teenya rabbi ishiidhaa rahmatu amma dhihoona jalaa duute asumaan du'anaa godhaa fi aduun du'in duraa mibrata kiyya wannan qabu hundumaa yoon du'e sadaqaa naa kennaa jette kinoo kun akkamitti dhaalama? Mucayyoon duniyaa qabdi dhageeffadha mucayyoon duniyaa qabdi yoo an du'e dunyaa tiyya guutuu sadaqaa naa kennaa jette isin kana kennattee maan duune ka akkasitti yaaddu dunyaan erga nama du'ee ka isiiti miti bar dunyaan erga nama du'ee tarkaanfatee jira warra dhaalutti malee ka isiin jedhamu bar ilmaan qabdi gara ilmaanii tarkaanfate yoo ilmaan hin qabne gara warraa tarkaanfate duniyaan malee sadaqatan duniyaa nama du'ee yoo uf shakkite ufumaa sadaqattee duuti malee gaafan du'ee narraa kennaan hin jirtu shari'a islaamaa keessa. Ayyo ishiin gaafan du'etti malee yaa'unnaa sangaan kennan. Kennattee maan duune ka keeyrii guddoo barbaaddu laakiin duniyaan tiyya erga na booda taftee nama fayyadinii barbaadu fakkaataa barkullaa wanta akkasiin jirtu erga iseen duutee nutu nyaata laal. Alhamdulillah. Ayyo jazaakumullahu khair. Hayyakallah. Assalamu alaikum. Yoo dhageeffadhaa jira yoo keeyrii guddoo ka barbaaddan taate kennadhuu fixii du'i rakkoon qabu addi shari'aan islaamaa halaal sii goote kennachuu qabda laakiin gaafan du'e qofa kennaa jechuun hin taatu laal. Naetet. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam naya tertan Ustaz bagai sininggai darla insyaallah. Amin amin baga walumaan nunggai wallahi. Ayya Ustaz gafin qaba. Gafin tiyalle Ustaz zakaa yoo seeyaadhaan masalan amma anummaan jechuudha. Warri kiyyallee waan ani kennadhe seeyanii anis waan isaan kennan seeyaniitiniin osoo hin kennin hafe maaltu namarra jira? Zakaa kan baanta fixrii baanta? Fixrii. Karaa se'aan isin jala kutte kara qophaa'uu dhabde mucayyoon teenna kalxaantee jirta ammaa achi dhufuuf qophaa'e. Ka ammaa kanaafoo? Kutee bar kun kalaas wanni dabre bar. طيب رك صومك كأنه يعني صوم مرة وانت جرو مالتو جر صومني مقبولة إن شاء الله ما لدك الوان صومتي متي بس ركو مالي بيتا سلامة تورك إن تكوني سجال ألحمد لله رب العالمين أكيد تسجال له يونو تكشوا وابل سنفود أني سي تنوجو تنيمي صومك يسيو وانو هيرفني يو وانا ما فاجن يو تكشوا إنجرا ميرو نس ما سيانا ما تفيد وانا كنا تنوجو تني يا كي أما يو سني نوجو تنا تمالين سيجو تندو بفتريك إن تنكب دواد طيب بيكني متى سي أمتي والجلة الرمالي akkasi ka ma'anaa akkasuma akkuma salaataati dubbiin salaatallee osoo se'aan dhiifte yooma san kaatee salaata laakiin kun kaffaaraan qabu birkasanii sadaqadhu ati kalaas alhamdulillah sadaqaallee waa guutti miree guyyaa qiyaamaan beeytame sadaqadhu kalaas dhumatti dubbiin rabbi sirraa qeebalu ka dhufuuf qopheessi inshallah warra umrii dheeratu rabbi si haa godhu. Amiin amiin inshallah. Ustaz walii gabaabsa baarakallahu fiikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay waan waan xiqqishoo wayiitiif isin bira dhufe rakkina wayiiti naa hiittan jedhe yaada. Inshallah.
إن شاء الله أولنا ده أستاذة أولنا تكو ويدراني غرا هقاتو كون بري إرغتاتو رجال أمو جمعتو كجراني أما دمو بري ترغناني نيني ونو تاي سيركي لين شوفاتي وانتي موجمي مال مجتن كان والله Birri itti أما ergitee silkii gachuufatee achumaan callise. أجمان جدي أما غرا رمضان دورة بس كاتو والله Kasmaa warri waliin beeku warri wal beekaa isin wal beeytanii homaa. لا والله وما بينه أنا جتشون دلالة مالين في ركيا متي بر Bar naa galtee bar duuba namni isa beeku hin jiru jechuu baanitii bara. واتكم بيهن جول مرة كان متي بر هدرا أرجعت أكو من مامتي يا سمرة تبر ولا درانا كو قات أكو من أرجعت تري Dhageeffadhu itti fayyadamnaan ni fudhatta birriite bareechisi dhageeffadhu wallahi. Yeroo halkan sa'a 8 yeroo rafuu deemtu san hin beeytami. أيوة Wadda adhuuti as deebi'i laal akkanumatti itti himta akkuma sitti hime kana aandiyyee kiyyaa'u isallee hin beeytanallee hin beeytami humnatiyyallee hin beeytami fudhachuu hin danda'uumi abbaa quwwaatiyoo maallaqa tiyya sayyaa rabbi naa galchi jedhi walirra salaati limuddati torbaan takka buleessati itti dedde boota namni sin agarreetti laal. Alaaxuul kililil jedhaa fi gaas bira dhufti inshaallah. إن شاء الله شيء يا رب جدي Abshir. Wallahi dhugaadha atin rakka takka atin iyyannaan dhugamaan alaaxuul biduun ayyi shak. Ofii si bilbilaayu. إن شاء الله ما خير ما تأوقع إن شاء الله نمني Hayyaak Allah abshir. أجنبي Walii gabaabsa baarakallahu fiik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبنا. بقى وقاقين يا كبلما. آمين يا رب يا الله. قافيتك شو وين قبل؟ هيا. كان قافتشو بربادي وقو صلاة في وداتني ديما